Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qabu. Hadda viidiyoo baay'ee bareedduu fi gabaabduu takkaan isin deebee jira. Viidiyoo tana yoo jaalatan laayik gochuu hin dagatina. Akkasuma ijoollee keessan hiriyoota keessaniif illee sheer gochuu hin dagatina isinin jedha. Viidiyoon adda qabadde isin deemamuutiyyuu ilkaan keessan kan isin jala diimate wantoota garaagaraa shaayirraa bunarraa waan nyaattanirraa ta'uu danda'a. Kan akkamitti qulqulleeffachuu akka dandeessan akkasuma ilkaan keessan kan yeroo baay'ee isin dhukkubu wantoota garaagaraa chookoleetii sukkaara baay'istanii nyaachuu irra akkamitti ilkaan keessan fayyaa akka ta'u argatu viidiyoo tan haga dhumaatti hordofaati irra waa baay'ee hubattan jedhee yaada. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan ammoo subscribe gochuu hin dagatin akkasuma mallattoo notifiikeeshinaa duratti dhuftu yeroo tokko irratti tuquudhaan akka viidiyoo gadhiisu yeroo dafeedhaan isin dhaqqabu gochuu hin dagatin isiniin jedha. Gara viidiyootti seenna. Ishi gara hojiitti yoo seennu kan isin barbaachisu soogidda isin barbaachisa. Sanjabiila kanarraa faqqadeen jira kuni sanjabiila jechuudha akka ifa isiniif ta'uuf. Loomii isin barbaachisa. Loomiin kun baay'ee nagarrame. Asiin guddoon tun haadha. Tun ammoo intala. Haadha intala jechuudha. Loomii baay'ee keessan fuudhee kanatu harkatti na dhufe jechuudha. Asumaan dhugatti harmee kiyya na yaadachiiste jechuudha. Loomiin tuni haadhaaf intala ta'uu isheen hubadha. Akkasii amma gara hojiitti seennaa. Sanjabiila irraa faaqqattan jechuudha. Akkanatti irraa faayyitanii. Akkanatti faayyitanii. Soogiddatti dabaltanii. Loomii gimmaashatti qorattanii. Erga kanatti walitti mix gootanii ilkaan keessan rigattan jechuudha. Waan inni irra caalii barbaachisuu fi ilkaan keessan ka diimatee fi akkasuma ilkaan keessan isin dhukkubuu barbaadu jechuudha. Wantoota garaagaraa irraa akkasuma kunis ammoo soogiddis loominis sanjabiilillee jarmoota xixiqqoo ajjeesuudhaaf yookiin bakteeriyoota garaagaraa ajjeesuudhaaf qooda guddaa qaba waan ta'eef torbanitti yeroo 2 yeroo 3 yeroo fayyadamtanitti jechuudha. Waan duraan ittiin fayyadamtan ammoo koolgeetii ta'a signaalii ta'a akkasuma ammoo wantoota garaagaraatiin kan fayyadamu ilkaan keessan kan dhiqattan ta'e dhiqachuu hin dhiistanii kana torbeetti yeroo 2 yeroo 3 ni fayyadamtan jechuudha. Ilkaan keessan akka fayya qabeessa ta'u jarmoota garaagaraa irraa ni dhorka jechuudha. Akkasuma kan diimatellee akkasiin addeessu gahee guddaa qaba. Keessattuu ilkaan isin dhukkubuuf barbaadu akka isin nyaatuuf kuni jarmoota ajjeesuudhaaf qooda guddaa waan qabuuf ilkaan keessan fayya qabeessa ta'a itti fayyadamaatti ilaala jechuudha. Kanaafuu akkasuma waanumatti ilkaan keessan rigattaniin akkanatti jechuudha fuutanii ilkaan keessan rigattanii haga daqiiqa 5 akkasitti ilkaan keessan rigdan jechuudha. San booda ilkaan keessan fayya qabeessa ta'a akkasuma kan diimatellee isinii addaata jechuudha. Viidiyoo tana gabaabduu ta'e hundi keessanuu ni jaalattanii viidiyoo biraatti walitti deebina agarsiistuu nagaan tura.